Oromoonni ala jiranis jiddu gala hedduutti hiriira bahuun diddaa mootummaa Itiyoophiyaatiif qaban addunyaa dhageessisaa jiran. Rabbiin nasriin nu haa dhaqqabu. Rabbiin dandeettii isaatiin yaaddoo jabduu tana keessaa nu haa baasu. Aamiin. Namticha guyyaa tokkotti jaartii 5 hiike dhageesseeti. Jaartii 4 ol fuudhuun hin eeyyamamu. Akkam godhee jaartii 5 hiike? Namtichi jaartii 4 qabaa beektaa? 4 tunniin guyyuu wal lolaa oolti. Jaarsi yaa'ii tana dadhabe. Hayyee. Gaaf tokko akkuma aaree alaa dhufeen jaartoliin isaa 4 walitti yaa'anii mana keessaa wal lolaa jiran. Iyyansi waan biraati. Jaarsa mataan garagale. 4 keessaa takka as butee eegaa ati dhufte nagaa harkadhee hin beeku. Sii keedee morra keessanitti gali je'ee aadee. 3 hafta keessaa geeliin yookiin saayibtittiin intalee hiikamtee hedduu rifatte. Maaliif hiikkaan itti jarjarta? Dura gorsuu qabda malee jettee jaarsa gaafatte. Bagaan hiike. Atuu sii hiikee deemu jeen. Yaa salaam. Amma jaartii lamaatu hafe. Jara lamaan hafe keessaa takka. Rabbi si haa balleessu. Dhugatti nurra isaantu si jaalata. Mee maaliif ariitaa jetteen? Cal'isi. Ati sii hiikee deem badi jeen. Magan takkitti haftee akka mo'attee hiike dhiiroo. Takkittiin haftee baaragaan goda seentu dhabde. As deebitee jaarsaan ati dhiiraa miti. Jaartii tee adaba barsiifachuu dadhabdee ariitaa. Aara qabdu hiikkaan ibsatta. Akkamitti dhaabbata tokkotti jaartii 3 oofta jettee gaafatte. Hayyee. Deemuu barbaadde atiis sii hiikee deemu. Isin jaartii godhee jiraachuu mannaa kophaa hafuu wayya. Bahinarraa jee jaartii 4 hiike. Ajaa'ibu. Namuu akkamiiti kun? Qaallittiin ollaa takkaas yaa'ii mana kanatti tahaa jirtu dhaggeeffataa turte. Jaarsa jaartii isaa 4 hiike garraan lallabdee alla ajaa'iba dhagahaa sa'aa takkatti jaartii 4 hiike jettee oduu isaa facaafte. Jaarsi jaartii 4 hiike manaa gabbahee qaallitti atiis yoo jaarsi keenaa fayyame sii hiikee jeen. Hayyee. Jaarsi qaallitti aboo sii fayyame hiike tun oduu gama funaantee biyyaan walitti na buusuu malee faayidaan qabdu jee. Akkasi jaartii 5 hiike jetta? Akkasitti atis hiike je'inii jaartii ollaatis jaarsaan adda baase. Hedduun keenya waggaa harree uftuu achuu irratti dadhabina qabna. Aariin ammoo waan guddoon itti hojjanne yeroo xiqqootti nu harkaa diiga. Akkasi. Mee egaa hangana jenne kallattumaan gara